خلاص خلاص بابا خلاص خلاص أباتيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس أنت تعرفي أنت تغير إن بك جلتني سلام تانتي يتوني راحت اسم برا حاجة جسني كذا أجرت تيجي واحد دولة يتوني لين يتوني أنا رامو أنا جالس ده سنتي إندري كمان تسرتنا أنا ماسه أنا رامو خلاص بابا بابا خلاص بابا أسمعني جالس أنت تعرف تغير مالي في أن قرتي فيديو قدو ليشني ورا بمبربانة وقرتي أنا ونين كم قيسن تكيف يو يصير لين قرتي موينا لين قرتي فيديو لين قرتي أكثر شيء قرتي خان بيون ديم تلله يشوفي خلاص بابا خلاص 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 لو قدنا بابا بابا kanarra asumaanuu maaliif dhugaadha ma anilleen eega isin ilmoon irratti darbitee deemtee kunoo eedallee gartee feeritaalleen arafaatilleen akkuma isinilleen eegatan namni hedduun maaliif ati waa'ee namaa dubbata wata jettanii anka gartee waa'ee gartee na dubbisu kanarraa immoo dhugaadha waan isin gartee dubbatu turtirratti nanilleen isinillee gartee sababa nan gartee galgalaa ganama itti dubbadhu irratti هاتي المون التي تربتي هاتي قطة أنا راني اللي جاكرو ربنا الحمد لله أرلي أولي هنو نمان جرا ومان تاني مالك أنكن بيرجرو إسيلة ميجو اللي قطة أنا باباتي خلاص 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 بابا باباتي بابا أباية بابا أباية أسمانو جا جالتم تو تافي أبتو تغيّا أولين نسني ترامدو أكو مسني ديبي تو دعاء كنا بوتنا نسني ترامدة خنا رامو ميولين أسمانو إن تو عاجلتي إيجا تو كتير أنتكا قرتي رافين بيهو قرتي جيالة لابتاني ولا غيره لابتاني بودا خنا رامو واني قرتي أمم كنا دريكما هنو ماو فوله سنين تاو جيراني قرتني يسوني قرتي سنين تيمو وسون تين isinilleen gartee akka gartee isinilleen yoonii fi gartee waan kana namni kan baasu taates yoo gartee isin aaruma qiyyaan qabaatee qotu taates gaafa haara buufattanii deebitiyyeetiin abdii qaba kanarraa immoo anillee gartee hangaan jiru mana keessa taa'illee nama daddabolee nama gaggaafataa jira silaan gartee biyyoo tana namaan bira dhiisee gartee bira deemee isinillee ni barbaadaa namni bira dhiisullee ni jiru nama wajjin waan hin jirre kanarraa inshaallah yoonii fi gartee nama biratti argee biyyo tana nama bira kaayan illee deemee gartee haadha gartee ilmoo tana manatti deebisuun guyyaa dirqama kanarraa isinillee asmaanuugaa baay'ee kanaaf gootan isin jaaromootiyaa ammoo maaliif kanarraa ammoo wanni gartee ilmi namaa tokko wanni namni gartee nama mudanne hin jirtu kanarraa ammoo hundinuu nama dhuftii nama qotti jechuudha asiin waan oromootiyaa wanni nagama keessan as dhufeef osoo akka gartee isin ajalatti naarrabsitan osoo ta'in sumaatu mana baasee warreen jettanillee hedduu jira kanarraan hangama kiyyaawoomaan gartee isin balleessite irratti gartee waan kana maaliif dubbatte yaada ijoolleeti dubbatte isinillee naartee kutte wanta muyyuma tana qofaatu na rakkisa malee biyyoo tana ammoo akka feetellee yoo taate an abbaallee ta'uu nin guddise yoo isin gartee kachiin gartee dhabamtu taatees yoo haadhuma biraan tolte jechuudha. Asumaanuu gaa Oromootiyaa bakka jirtanii du'aa inaaf godhaadhaa maaliif aboomoo gartee natti jabaateetu gama keessan isin afidee ammoo kanarraa edallee isin gama keessan asitti isinitti asin deebi'u jeetiin dhaammadheera maaliif garuu gaa dirqama wanni gama keessan afidee kanarraa isillee akkan gartee barbaadu yooniin nama argadhee namni gartee isii bira kaa'u jiraate biyyo tana bira kaa'u jiraate deemee nan barbaadaan nin deebisa kan hin jiru kun biyya namaati namni isii tana biyyo tana bira dhiisee barbaadullee waan hin jirre kanarraa waan gartee waan ajaa'ibaatu na mudate Oromooti waan akkanaa na mudate jeellee hin yaanne kanarraa garuu yoo gartee wanni kun badii kiyya kan taatu taates asumaanuu du'aa inaaf godhaan isin hin jaa Oromootiyya
يوم بالليل اللي وان بخلي بقى كانت بالليل جت وانا جت إسين الرام فردان إسين جرموتي أنا والله ركوا قيسان جرا باير ركوا تكقيس جرا ركوا أنا قيس كم بود دعاء نقولان إسين جا قرو إن إسين جان كم خياني وان براتي متي ما لي في بيجتنا قيستي يوني في قرتي دلال لي قيسابو مالك را قرتي قرا سودي غنى لا قوتشي سنتاتي سنبي خواني ما لي في يوني في قرتي دلال لي فودي أزي قرا سودي دبرسلة هنا أنا كنا تناس كيس على كتو جرا فلاني يو كتشي سنيس يو قرتي خنا هند درام كوبي فتى خنجرا تطاتله الله والله ما نبيه إسينغرو يو سكيس خنجرا تطاتله قرتا كلن ديتو بكيسين بيتون دا إن شاء الله يوم قرتي نمان برتي دي شرقة نمان برا خايتين ديه بربادا خنا را ربين قرتي نهاجر قارو أسمانو دام سريان إسنة تدام مدو خنا نسين جرو متيا خنا را إسنة اللي نكمل قرتن كنو في رجالين بايه تكا كنو أهما قلبين أكاونت كم تيتاون بينه بايه تكا إسنة كنو تناكسي كيسي جرتي أنا منين قرتي يوني في هم إيجا كنا مدة namni gartee bakka kanaa danatti na bira dhaabbatee jechuudha waan akkanaa dana keessa na baasu feeruusaa faayyeetiin abdii qabaa garuu walirraa fagoo jiran nuufisiin walitti hin dhiyaannu waan walitti hin dhiyaanneef kanarraa garuu atti aansuudhaan asumaanuu gaa wanni gartee waan kana hunda fide sababa gartee jechuudha waan kana dubbatteef waan gartee waa'ee feeruusaa dubbatteef jechuudha. Anilleen waan kana maaliif dubbattee haa ta'uun sababa sanii isiilleen manaa baatee jechuudha. Kanarraa yoo garteetti balleessallee fotti ilmootee fudhadhuun siin jaa. Har'a gartee viidiyoo isiin gadhiifte irratti anilleen waan isiin jettellee kunoo argeetan jiraa isiinilleen agartanii jirtanii gararraa kanuu an dubbatu hin barbaanne wanni sitti dhaama waan biraallee isiin jedhu hin barbaadu kootu daa'ima kan kee fudhadhuu. Waan feete yoonii fi gartee gartee bakka jirtutti illee masruufa isiillee siibii niin kanna kanarraa hammisi miyyuma tan akkana gaafatu baabaa kiyya baabaa 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 kiyya para baabaa kiyya baabaa kiyya baabaa na duraan bo'ini Abaya. Asumaanuu gaa Oromootiya an gartee wanneen an gartee gama keessan dhufe kanuma kanarraa immoo anillee mana kana keessaan jira. Maaliif wallaahi kunoo guyyaa meeqa rafee hin beeku halkanii guyyaa akkuma reefu isiniif hime kanarraa nama gartee silaa beekullee itti dawwalee akkuma isinillee gartan nama gartee edanaa dawwalanii nama san birallee si bira dhuftee jeellee gaafadhee ture na bira dhufnee jee ammallee isa saninillee barbaadiin jeeni yoo gartee isinillee bakka isin jirtullee beekee gartee kan mudatu taate inshaallah rangaan danda'utti nama beekutti mee barbaadaa jeeni yoo isaan sunillee argan rabbiin isaanillee haa gargaaruu bira haa dhaabbatu. Yoonii fi gartee rakkoon akka isii jirtu gartee dubbatamu baatee anillee ol bee hin dubbadhu jechuudha. Waan gartee duraanuu ol baatee isii waan kana dubbattee fi anillee isii manaa baasi. Kanarraa immoo baay'ee takka rakkadhee mana keessatti jechuudha. Kanarraa Oromootiyya du'aa naaf godhaadhaa waan biraa waan hin jiru hin qabu. An kanarraa arra waa takka waan hin gartee dubbadhullee wallaalee jira. An maaliif namni gartee haati mana gartee ilmoo irratti dhiiftee mana keessatti keessaafuu biyya namaa keessatti ilmoo irra dhiiftee na biraa deemtee baay'ee takka rakkatutti jira. Asumaan du'aa naaf godhaan isin Oromootiya isinitti illee gartee wallaahi yoon inshaallah yoo gartee isinillee naa mul'atte akkasumatti deebi'ee isin wajjin gammadee qollee taphadha jeetiin abdii qaba. Andaamsa kiyya kana fakkaata kanarraa immoo namni irraa gartee tana keessa jiru jechuudha. Isin tun yoonii fi gartee waan gartee isii manaa baase himattee gartee akkanatti illee na baase kan jettu taate sanbatii diyyanii fudhadhaa yookaan mana miyyoo